النط ستمر ما لسه عندي شيء بيتشا أكاد ما نقول نبيتو سيبت بقى دبتي جاب لكن دبتي جاب بقى دبتي جاب النط وعملت دبتي نطو أنا بتشوفني بركانو أبان بربادة لك ورا سينجري ورا بقى سينجري توني لا كده يا لك سينجري لله ورا تدارك بلين مرق النط بقى ما يورنا ويد بريشة نفسنا كبر ولا كبر بكير لبر ayyaanni fararri waaqayyo isiniif baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii kabajamtootaaf dhaggeeffattoota chaanala keenyaa marti keessan jirran nagaarraa hafa qabna nagaan nu bira jiru isin birallee jiraatu jecha namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna namoonni immoo hammaarratti nu bukkee dhaabbattan nu jajjabeessaa jirtan koomentii nu barreessitanis laayikii nuuf gochaa jirtanis galanni keessan galaanaa isiniin jenna amma akka carraa ta'ee ganama hawwiidhuma wajjin baaneeti xiqqoo bakkee kana waan ta'e nama wayii dubbisuudhaaf deemnee turre amma isheen dadhabdee dhumnaan shaaworii galteerti hojii deema jetteeti kan isheen eegaa jirtu ani immoo xiqqoo sa'aatii kana hiriyaa keenya wayitu lidati wayii qabdi ishee biraan deema jedheetanii sobeetanii jechuudha kanan uffata uffadhee ganaa deebi'ee ofitti baasuu jira uffata maal akka isheen jettu akkati yaada manaa qabdu nan beektu immoo akkamittiin bichaa siinsi waamte kan naan jettiif hin dhiibsti ishee waan akka isheen jettu walumaan ilaalaa jechuudha anamma kan isheen uffata hojii uffataa jira naan jettiin eegaa jirti malee uffata kanaan ganaa gabbaattiin eegaan jirtu ani garuu gidduutti shashawwadeetanii maal akka isheen gootu maal akka isheen jettu miira kan ishee walumaan haa ilaallu. Garaako oode maa inni ati isheen duratti amma kana maal goota? Shaaworii galte moo maa inni amma kana maal gochaati? Maali? Ayi hin turte barre amma deemuu faniyaan. Dhufee? Yoomi? Ani fata jiraan waan tasiti mantee mana fuudhii danda'a jedhanii. Ani fataan jira sa'aatiin natti barfataara. Sa'aatii walakkaa qabda? Atiin qalladda hojii maalii dhiifti kiyya amma qottatu dafii deemi. Maaltu? Hojiin na tuyi? Qotuun deemna. Iddoo ta'e deemuu dhaafani. Maal inni hojii kanaa ta'e uffata kanaan hojii jettanu? Haa iddoo ta'e deemuu dhaafani. Iddoo ta'e deemuu dhaafani. Haa qotuuti. Waayo lakkime ilaa indaawu shittoo kan qotatte fidee tees godhatte. Mau angkat itu. Koi. Oh jadi aku foto kan aja tama? Laki arah ujin nak wana arah wami cawa ingka ba kalau saya timat diran yamai mat dijra. Masih. Harus jadi kan jual kecerah teh dia mencari agar itu kotor di detik kali di detik satu nama terti. Ndar yang ada foto nanti teh animasi ni karat sih kata dia mun natul fat. Ada banget. Ada mau foto geser protokol geser kita foto ya. Hai. Namni kan kamu pinjam. Namni kan kamu pinjam ini. Lagi be. Mal ay kau wamita senang kau balcis ni amane. Masuk kali. Garu kan foto cantri. Baka protokol geser ni kita di kota cun baka nama tu urut dari kawan TV. Nama internet kawan TV. Jensi ni yang kamu jadi ni. Yolle internet. Oh, lah akan jadi. Krefat dari kota. Lah, jadi tidak ada satu beta. Berdojit. Doji keessatti kaambitti. Kaambitti tuntaane? Isra badar baanichi. Okay. Kanaafuu lakki isheen amma kootu sin jettee suni qoy amma shankora nyaata namni kaawwamicha dhabu shankora sin nyaatu dhiisitu manatti taasifamee haasaa jabaa qabda shankorichi isaaf qoy haasaa jabaa qabda jechuudha. Lakki kan jedhu haadha manaa qabaachuu kan beektu isheen
Mootiin maal akkaati gaa'ela dhaabdee jirtu hin beektu moo hin beekti? Dubartiin akkati as yaadde tun. dubartiin nama Irna. akkaadha manaa qabu hin beekti garuu isheen natti himte maal haadha manaa kiyya waamtu dhimmitti maalan immoo Maal jechuudha ree akkamittiin si utuu bichaa isheenii lakki dubbiin qooyi garaa koo haadha dubbiin manaa jedhamu. kajjiin kottu utuu isheen natti ta'e rakkoon qabu Dubbiin jedhamti. ati na wajjin deemtatu Lakki dubbiin. amma garuu isheen haadha manaa kajjiin hin jenne kottu ijoollee hiriyoota kiyyees waamtetti ijoollee wajjin hojjennu waamtetti isaan sana kottu nun jette malee haadha manaa kajjiin kottu nan jette utuu isheen haadha manaa kajjiin kottu nan jette weel amma garuu isheen haadha manaa kajjiin kottu nan jenne anan na waamte kanuma natti naaf ta'e malee Waa'ee naaf fadhiisi meemma. Ila waa'ee naaf fadhiisi. Amma haadha manaa qabaadha. Namni haadha manaa qabu kan namni gaa'ela dhaabee tokko qo'ee amma. maafni caqacatta nan Si caqacaku maal si caqacaku dhaheenee walla keenya. Si salphina laasi dhawwuu maftiin qaba. Innattu. Iyyama furdee kan yamma zinjiree mana ciisee bulaa? Mbulu bar mana. Maa adana gaa akka anaani gizee achi akkasitti aduu keessa na afuusitee na fiddee dhuftu sana hojii naqa hojii natti barfateetteeti. Amma immoo hojii dhiistee abiliitarii uffattee gadi baata dheessi ilaala ati keessaa suufiitti naxxee gabbaate. Inna. Abii. Laakki qoyi. Utuma saatii qabaadee uffattee tan taataati qoyi. Si jammaa suufii kana immoo uffadhoo sin jedhe gisee lafaatu uffadhu sin jedhee kan inni uffattu harama hundaa'u uffatte dubbiin ija qabdi naa ajaa'ibde. Ani amma qalbii keessaa baatu humna gara keessaa jira. Maalaan kallan jiru bara? Waan kana dasitti fakkaataadha? Nakki natti dhiyyin. Maa isitti dhiyyin humna gara sitti maa jira? Yoo na geessitee jechuudha. Ishi amma qoyi ana maal sin jedhe beektaa? Si jammar osoo nan gaafatee akkamittiin eeyyama kadhatte anaan hojii naqanaan jetteeti islaa dhufteeti gisee kama eeyyama gaafate. Akkan hojii dhaqu beektaa malee aan hojii naqaas hin jenne. Bakka sagantaan qabu nan beeku. Hojii natti barfaate garaa kottee toni aduu keessa roofaati na fiddee nummee amma bakka deemne. Iddoon naquu qabaa. Pirogiraamiin qabu natti barfaate jedhe malee hojii isin hin jenne. Ati garuu dadhabdee safartuuf yaadaan qabaan jirtu. Walumaa galatti. Si jammar amma jechuudha lidasii dhaquudhaafis wantoota namaa diggisii namaa dhaquudhaaf wanni ayyama nama kadhachiisee hojiirra nama hafsiisu hin jiru. Guyyaan hojii ati itti kadhattee hafuu ayyama kadhattee hafuu jirtu baay'ee isaatu jira. Guyyaa sana iyyuu shaa kennan. Hin dhaqu. Hojii dhaqu. Waaqa dhaqu. Ayyama kadhee kan hin deebi'ee intana dhaqamu? Hin dhaqu. Sheemi dabar. Sheemumayyuu hin qabu. Ani immoo gaafa shintibee keessa natti giisee na baastu ilaalaa ammatti qoya waxiin haa biddeen nyaannanii taa'ee sidaa taa'ee siin jedhee amma kanatti maannaa waan ta'eef ati si jammar ndaa'uu mursittee la fayyisuu fi uffattee illee dhayyuutti natti gabbaata. Maal jechuudha inni? Maal sa'aatii tun qabaadhee maal rakkoo maalee qaba yoo nuffadde deemee? Laakki anamma qoyne si jammar cirraashiyyuu shittoo biifa innattu maftii qaba si dhawuu waa kannattu innattu. Akkamitti namatti daarii qabu tokkotti lidatti kootti dha dhuunfa isaatti bichaa yaaman. Anulleetoo gabba'uu garaa hoddoo akkasii buufanii shintibeetiin naqaa fincaanii fincaa. Qoyme amma laakki amma waan walitti himna. Maaliif wal dhageeffata wayyamti. Tokkoffaa dirqamaanii ammoo soosiin dhowwa jedhee dhafe koo hin haftaa miti. Maaliif sammuu kee yoo si dhowwee inni sunoo maaliif dhafe? Jireenya jedhee namni jireenya gaafa dhaabee jiru wal mari'ateet walii waan kamiyyuu jechuudha. Namni alaa suniyyuu yoo ati of kabajje inni alaa sun illee si kabajaa jechuudha. Taali ati ishee sanatti amma jedhu hojiin hojjettanitti tarii akka haadha manaa qabdus dhorskuu dandeessa. Beekamu isa hojiin poolisii shakkamaa asi jammaree simattuyyuu. Innaa amma ani dhaquu waamicha waamamuu kee miti waan na shakkisiise. Waamicha waamamuu kee miti wanti na aarsees. Waamicha namaatiif jettee kan lidati jettee ayyama kadhachuun no. No ex. Namni boo'icha deemuufiyyuu maatii deemuudha bira deemuufiyyuu ayyama dhabee rakkataa ati immoo waamicha guyyaa tokko anama ex of eddee naaf wala garee irratti maal gadde beekaan guyyaa ayyaanaa moo ajootte gaafa safamaan kadhatin gaafa guyyaa ayyaanaa ani dabbaramee cannaqamee keessummaa natti fi akkasitti cinqiidhaan wali sana gaafa safamaan kadhatin. Maal gaafa sanatti nama furmoo nama shantu jira. Shiiftii tokko keessa nama shantu hafe. Baaqaa. Inna shiiftii Kanaafii asii jettee amma minaamintee gaddaati fi wanta tayyama kadhatu jiru. No. Inta'u. Kanaaf hin deemu jechuudha. Inta'u eegs. Eegsiidha akkanatti. Inta'u. Bakka yeroo addatti indaa'uun kulee fi daddafafannee bara keessatti fataa zanaa jennaa hin deemu. Bakka. Gadi ani rifeensi taa'ee seetiin taa'etanii
mana keessa taa'een siif hin taa'e bira dhugu. Nama wajjin bira dhuguun si dabbaraa. Lakki siif hin bira dhuguun na dabbare miti. Gaafan galee gaafan iddoo waamichaa lafa nama waamu hiriyaa bukkeetti waametti nattu nan jette. Siif immoo deebisee barakaa deebisitanii buna deebisee taa'ee siif hin bira dhugu. Sadii eebbisa. Amma jaalatte buna dhuguu baadhu dhiisis nattu. Yoo dhaqxe immoo achuma malee natti achus hin deebiin. Maa jechuudha? Achuma naqi. Achuma naqi. Garaa kiyyatti garuu keessa baay'ee jirtu waaqa. Keessa hin baane. Kanarratti maftii guutuun qaba garaa guutuurratti. Bakka innattu sijjammar maalis yaaddi isheen bichaa. Akka haadha manaa qabu hin beektu. Sibeetti bakka dubbichi ija qabdi. Lakki dubbichi ija qabdi. Bakka dubbiin ija qabdi. Innattu waamichi wal dubartii innattu. Waamichi dubartii innattu. Ana bichi bini barkannu. Abbaan barbaada dhaqu. Warri singilii warri bakka isin jedhetonni laattee dha dhaqu. Singilii illee warri itti dalga buleen mara. Innattu. Bakka. Maa yoo arraan dhowwite borishee nafishni qabu wal bukkee ol dabar. Yoo akka lafti shakkitu kana yoo ta'e arraan dhowwite malee boru nafishii boru. Ani maal gosa dhowwu barbaade san boru san dhabbee keessa jecha nan bakka barbaade dhaqe dhimma qabu. Isuma irraa anaan na dhoksitee ayyama kadhatte kanatu guyyaa cinqee guyyaa rakkatteyyuu guyyaa dhukkubsatteyyuu ayyama argattu har'a isin jettee lidatii namaa waamicha deemuuf jecha ayyama fudhatte santu sirriitti na'an hin ta'u. Abeeti naaf fakkii garuu Kiristoos. Yooni naaf yoo jireenya kooti bee nama biraatti nama abbaa manaa nama biraa dhaqee fudhatti ni naaf deeme. Tokko dan dhaggeeffadhu. Adeessa dhaggeessaa sin jedhin nan beeka. Abbaa manaa kottan naaf yoo naaf. Maftiin qabu. Atilee mana kiyya. Mirgan qabu. Haadha mana kiyya. Kanaafuu ani si dhokadhee waamicha jedhee eessa waamicha indaa'u manifatti wal dhufnee waamicha jedhamee tumaanii yoo si wajjin ta'e malee kophaa kootti waamicha waamamee deemee beekaa mana namaa nannaqaani mana namaa. Akkas tanaan waamicha sinnattu mana daadaa kootiin naqaan jiru. Suni mana daadaatiif gara waamicha kanaa kootu kun mana daadaa kiyya naqaan mana buleetti kiyya naqaan mana maali kiyya naqaan kana booda. Rakkoon qabu sana bulleen laallasa. Bulleen laallasa turtee ofii keetti fudha kinaan jettas. Waan itti irratti jettus immoo nan beeka ofii keetti fudha qettasa. Rakkoon qabu sana. Waan itti dhageessin yoo ta'u. Rakkoon qabu. Kanaaf atamma waan akkasii jedhu hin jiru hin deemtu walii galee. Safu inni qonnaa haa ta'u iyyuuti rakkoon qabu wal arganna. Maal? Maali? Bakka nagina jettee. Eenyumtu yoo koko godhe kochuudha garaa kun mirga guutuu qaba maaliif jenna abbaa manaa kotii bu'aa barbaade kan maatti dhaqee naaf ni innattu maasii haa bichaatti. Naa giddeetaa koo anatu ishee waamti jedha namni kun. Waami jechuun biti kana ani immoo amma maasii waamti dhiistee kan keetiin naarsi. Akkamitti didataa zin jettee didatii gandaatti jettee waamicha gandaatti jettee ayyama fudhatta. Maal qaba yoon bira ooli asoo ooli nu bira. Ayyama fudhatu nu bira ooli. Yoon qilleensa fudhe maal ta'a guddaa qilleensa keessa oolta iyyuu qilleensi gubeessa fixee halkan hin guyyaa sa'a 24. Qilleensa fudhachuu koo qilleensa isa akkas godhaa deemuu barbaadde gaggaragalchuu jaamboo. Maal qaba. Waggaatti isa tokko leegan nu galleen illee rakkina qaba. Hinuddu. Gara gochuudhaan tokko fakkii tokko hojumtaan hojjettu koo waa baay'ee si barsiisa koo hojumtaan hojjettu koo karoorri hojii sanaatu yoo koo maaliif waan tokko lamaa miti kan wal qabate inni wanti sun bichachuudha waa baay'ee si barsiisa. Kanaafuu haa ta'uuti inni haa ta'u inni rakkoo iyyuu hin qabu. Ani illee nan sobeeyyuu iddoo na kuusin qabu. Maalummaa keessi hubachuudhaaf jedhee amma akka inni. Maal jechuudha nan sobee. Iddoo na kuuyyuu hin qabu isaa ariifataan jiraate kaameraan kun achi jira. Ana nama si jammar barbaadee na beekudha ko shakkee. Shitoo siniif se santo yuko na shakkee ko. Kaameraan jira inni iddoo na kuuyyuu hin qabu. Ati amma sa'aatiin akkatti gubatee jiruuti qoosaa keessa galtee aduun galtee kan uffattee seegaa ture. Qoosaaf tun taane qoosaa miti garuu maalummaa keessa moo si madaluudhaaf. Maal nama daalta? Bakka kana caalmaa madaalii kamtu jira gara kiyya. Madaalatti. Piraankiin leetaali. Piraankiin jedhamu gosa jammar gara. Waan garaa dhaqabdu baafattee dhugaa. Piraankiin dhugaa dhugaa garaa kee keessatti baafattee jirta dhugaati. Dhugumattuu waan akkasii maa hin qabda taate jammar. Zoroo ma piraankiin taate. Piraankiin jedhamu garaa waan garaa dhaqabdu. Namni sa'aatii sitti ga'e yeroo gubateetti ganaa deebitee suufii maalii meeqa ofitti. Ija maal fayidaa qabdaa? Piraankiin taate moo hin taane?
Biraanjii miti kun. Maal dhabe? Gidiraa waan gara dhaqaban dubbata. Gidiraan inni maqaan isaa afaan Ingiliffaatiin deebisuu. Biraanjii miti. Ani seeyyuu si gadi naquuti. Kan inni dara fadhu deemu. Utuma isheen namni qophaatti nama. Kayaa amma meeshaa fadhu deemu. Isin deemu. Ayi garuu amma kana si naaramush. Kan inni dara fadhama. Arramaa intanaatiin naannoo. Arabaki. Inti sitti beekoo na aaritti baafachuuf jirtan keessa qabdayyuu si jamma. Nama jette keessa garaa qabda. Ayi zoro pirang kita tentang. Wak nanti. Arabaki. Laki bakka namu aara galfate. Ija galalimi. Tiba mas jamar aara galfate tu. Masih bagaru kakak. Oh di atas mana rolnya mau nagaan mau mari kau gulal mami lah kau wajib sana. Wan keessa karaa kooti wan tokko bashii jira aramo pranki na sistema pranki isa beriwan. Maaf siyaasa kan maaf siyaasa. Nama asa karaa ko. Maaf siyaasa. Maa jechuudha jireenya. Yoo jireenya ta'e illee maal namni koo. Ani koo namaa koo waamamtee miti. Fandalaluu amni. Si waamuu danda'ama beekamu suni garuu akkamitti waamichaaf jettee ayyama fudhattaa dhabe nama lubbuu taatee yoo koo somaatiin kee yoo sitti gaggamaa qaqqabe isin jedhani koo sa'aatii argattee hin beektu. Garuu gisee kanaaf jettee mootu ayyama fudhattu nama guba nama aarsa. Kanaaf immoo abbaa manaa keetti maaf hinaaftee maaf akkasii jettu mirgaan guutuu qaba. Maa eewuna dhawu. Maal jechuudha? Ayi taateetta moo hin taate? Intaan. Takabbai taateetta. Rabbi. Intaan. Maa kanarra maal qoota garaa koo? Iji mimmite si ta'e. Ilaala. Naaf jettu. Tokko itti waan gadduu. Beeksisa nagaa gaafadhuuti. Gara qaxxaayitti deemnaan isa maariifatan jira. Rabbi isaatiin qabu. Beekaasi gurgurumaan malee isaatii qabaadha miti. Daffa. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo isaatti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa fa'aa qabna nageenya nuuf kee ture simbirallee jiraatu isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyyaa dhugaa rabbii karaa deemaa oollee dadhabnee dhufne imaltuu wayii deemnee ganama adaarii bulee dhufe dhaala dhageeffadha. Adaarii bulee dhufe imaltuu sun immoo bakka dhaqamuu qabu waan ta'eef deemnee achi na sarbee aduudhaan na fidee dhufe hojiin na kanaan jedhee. Ani olgalee fuula raayini dafqa dhiqadha jedhee yanti sana kanuma dura olgalee ani meeshaalee uffatadhee yaade malee kana fudhate uffata jedhee yaadne yoon gadi ba'u suufiidhaan maree dhufee as ta'a. Mee nattis faradaa mee isinumti keessattuu ijoollee shamarranii bakka koo kana bu'aati madaalati nattis ofittis mee faradaa wanti kuni sirriidha ta'uu qaba jettanii yaaddanii mee dhugaa maaliif kun piraanki miti sijjammar waan garaadha qabu baafateera keessa isaa jiru baafateera na waliif kaffalla tibbaa nama waa'ee piraanki iseen nagaana noormaalii jechuudha. Ijoollee waan nan barsiisuu qabu ijoollee wanti sirriitti waan tokko argachuu qabantu jira san sana dubbataa ture. Ati garuu ayyaanni meeshaa nama aarsamu. Nama aarsa kun garaa kun. Ammaati ana malataa kana eenyuun maqaa kiyya walitti yaaddutti kan inni natti amma kana. Ana malataa kana eenyuun ana dhaattee yaaddee si'ini. Eenyuun maqaa kiyya qabu. Ara bakki. Eenyuun maqaa kiyya qaba. Ara bakki. Maal natti